Oromoo fixuuf haala mijjeessee dalaguma rabbiiti wanni hundini garuu namni sababa ta'e abbaa duulaati jechuudha. Abbaa duulaati jechuudha. Namni inni dura paartii keessaa akkuma aangoo qabatee nyaate. Namni inni mana isaa fattashisiise. Namni inni dhiyoo tana kan nuti poosti goonellee ilmaan isaa ukkaamsisiisee jeneraalonni aboo namichi kun abbaa keenya. Nama gartee guddisee aanan nu afaanin naqee asiin nu gahe. Arra kun abbaa duulaatiin maluu ilmaan isaan ukkaamsinuu jedhanii jeneraalonni qaanfatanii warri aadaa fi safuun itti dhagamtu. Kheyri wa kheyraati hijaab. Osoo nuti aangorra jiru ilmaan abbaa duulaa hataman jechuun nuufuu qaaniidha. Sigale? Nuufuu qaaliidha. Ja'anii gartee jeneraalonni Oromoo haqaanii beekan ka aadaaf safuu hadhiinni Oromummaa keessi jiru. Sigale? Haayibaliin guddatte. Ilmoo barandaa osoon hin ta'in. Ilmoo nadhoon guddifte osoon hin ta'in. Sigale? Ilmoo warri afaan keessa dha'ee gartee nama guddaa kabaji jechaa guddise qaanfattee ilmaan abbaa duulaa san mana jechaaftee jechuudha. Sigale? Anuu poosti godheetiin jira isinuun haaragaadha. Intalti abbaa duulaa jaarsa isiitii wajji fuudhamuu isii mojotti dheengadda namni qabsiise isa. Namni informeeshina kana hunda kennee akka ilmaan abbaa duulaa qabaman godhe qaallicha kana. Shiixaanticha arra bira dhaabbatu kanaa jechuudha. Sigale? Namuma isaa tole qaallicha biyyi janiin kun namuma isaa tole. Dabarsi Lammaa Magarsaa. Obboleessa kiyyarra kursiin naan caaltu haje. Obboleessa kiyyarra aangoon naan caaltu haje. Obboleessa kiyya caalaa aangoon natti mi'ooytu jaalala isaa wajjin jiraachuun naa mi'aawaa haje. Manatti hidhaa manaa dhaabbataa hidheeti waywaatanii manguddoon rabbi sodaadhu jedhanii kadhatanii lammaachi keessaa baasanii jechuudha. Isaachi rashansiisu ka'e. Jeneraal Mahammad Kabiraanuu Juulaa dura raayyaa ittisaa hoogganaa ture manatti itti ergeeti. Asii kana miila gaffuuteen rashanamte jedhee Jeneraal Mahammad afaan isaatiin itti lammaan seenaa tana gaaf tokko dubbachuuf taa'e. Sigale? Taayyee Dandayaati. Nama warra wajji qabsaawan jalaa didee milkee isaa jalaa didee Lammaa jalaa didee nama guutuu hayyoota yuunivarsiitii wajji deemuu turan guutuu jalaa didee isa jalatti hafe. Sigale? Fuudhee isa hidhaa naqee ilmaan isaa hahumaan balleessi mucaa ama sadiifaa waraabee isaa gaddarbe. Mee ilaalaa wanta kana. Mee bineensa gogaa namaa uffate kana numa laalaa hojiisa. Sigale? Bineensa akka namatti akka waan namaa gaddutti. Ilmoo ama sadii ala gaddarbeeti dullatti ama 70 tasanduuyni reefaa qophaa'ee fi taa'u. Tayooma awwaallajanii gartee qabrii fi siidduun taakkuun tokko qoftiin haftee sanduuqa reefaatiin tana haammata dhaqee mana jaaraaf. Way gara laafoo kiyya. Gara laafishee jaalalle. Mucaa ama sadii bar khabaru Prime Minister ta'u kha General ta'u kha Doctor biyya sanii kha Professor biyya sanii fuuldurrisaa Rabbi umrii kennee fi ta'u haadha wajji ala gaddarbeeti. Dullatti ama 70 wajji dhaabbata. Way abbaa miskiina. Haadha miskiina. Hudduu miskiina. Haya badoo. Abbaa miskiina. Gara laafoo kiyya. Sigale? Fakkeessitu. Nama qixa kana fakkeessitu Rabbi nan garsiifne. Akkamin namni mucaa ama sadii haadha wajji ala gaxaree dullatti ama 70 kondomineemii kenname. Mee yaada isin. Wahuma namichi kun godhu qofa yaada. Sigale? Joollee mana barumsaa diigaati. Yuunivarsiitii diigaati. Sigale? Achi kolleejjii waraanaa jaara sigale. Warrichi horii achi bakka seenu harkatu je sigale. Nama kanaati jechuudha. Nama kana mee hujuma saalaalaan siinje. Arra duuba akka waan Junayd Saaddoo kana irratti wajji dhaabbatan kana silkii jalaan kaasan. Shimallisii isaa
wanni oromiyaatun kijibduun arra dhukkeerraa dhodhoyitee deemfi dijee shimallis hudduu keessa tume shimallis barbaadee goda bakka jaarsi taa'u fuudhee mee ilaal manguddoo sun suuruma isaanii ilaala bar nama dirqiin qabisatti kaanii fidan fakkaattii bar si galee arra hoggii gartee jara kanaa wajjichi dadhaabbatu ajaa'iba guddaa natti hee jechuudha jaallawwan isaa kadheen gadda wareegama isaa wajji kafalan si galee tokko arra isa bira hin jiranii jechuudha sheekka abbutarraa eegale arra isa dura dhaabbachuu jiranii jechuudha waa ka callisee fi waa ka dubbate idduu jaallawwan isaa guutuun arra isa dura dhaabbatu jiranii jechuudha si galee nutuu biyya alaa tana anumarraa maaltu ga'e maqaa namicha kanaatiin sababa namicha kanaatiin hoggee harka qofa kaayee taa'ee akkana marraju miskiina fakkaata siila way kana humna qabnuun dhageettii qabnuun gargaaruu qabna gatii kafallee jenna nuti namumma qabnaa mire nama nuuf fakkaateeti gargaaruudhaaf gartee jala seenne gatii gartee takkaa maatii dhaltee nu guddifteefuun kafallee qaallicha kanaas obboleeyyan keenya kan garaa tokko jala wajji guddanne hundaa wajji wal dhabnee waan kana jechuudha si galee soo mee namummaa isaa gatii kafalee akka namichi kun godhe qofa isinummaan laala dabarsiiti ammaa saasawa keessatti bakka hattuun jirtu maarreen hin dhabamtu umman viidiyoo sayyoorra meerra deebi'aa laala hoggii inni jecha sanju ummanni kanuma lallaale namichi maal ta'e ambana hattuu isa caalee jira bismillahirraa hattu mee mana dhugatti qaalli jiru nu gowwaa seemu sigal mee nu gowwaa seemu ifiif ummanni rifatee lubbuun dubbatanii yoo dubbatamu ichi tetteesi ergamtuun wadallootiin isaati galgala dhayitee mata adda facaafti miskiina namni kanuma qeensa wal kaa'e yaa rabbi namichi maraatamoo fayya bakka hattuun jirtu hattuu ifiin tarrisee ba hattichi guddaan mootiin hattuu sigal mootiin hattuu ifiin tarriseeti bakka hattuun jirtu maarreen hin taatu bakka wayii tirkishoo jirtu filim akkanaa gaafa gartee ati dubrummaa qabdu namni taphatee bira kutee si wajji si gale dhugaasisee si gale hattuun si caalan jiru si gale ka maallaqa masaraa hoggii paarlamaan gaafate eeyisaa fidde hoggii janiin mana gaafatte jeelul si gale ka piroojeektii tan ozoon hin dorgomsiisin saahiba isaa yaamee ose si gale saahiba isaatiif ijaartii isaatiin jaaraa jee maallaqa kafalu kakore darajee mana wanti miskiina kana diigee dachi miskiina gurguraa oolu yoo mana kana baay'ata kamiin jaartamee mana dila diidee nan gaafatin haa kaju hattuu jalaa gubbaa qabdee jaarratte yoo namni dhaqee hattuu tana aangorraa kaayise ayyi kanatti laffeetin gaaf tokko sheekotii fi abbootii gadaatii fi manguddoo sana rabbi itti fedhee dhaqanii awwashi mallis kana maan kaafne ayya isa jechuun bar qaama xiyyaa jeen eega namni hoggis rifate eegachi hooriyaan si galee memma kun gaafa hattichi guddaan manaajartichi hattuu si galee abbaan ajjechaa goonni harka dhiigaa hoggii gartee hattuu dhaabbatee chitti hamatu tuffii ummata kanaa qabu moo ummata kanaan gamta akka tuffate ummata Itoophiyaa kanaan gamta akka tuffate nama argisiisaa jechuudha si galee hannaan kan number 1 bahe isaa jechuudha si galee Habaki siiqee malee nam tokko baankii biroon geeffatinaa jiru baankiin siiqee sun ta'eenyu tashimallisiif tajaajilti isaatii meechi gee mee maallaqa baankii siiqee malee geeffadhaa jaan galee hattichi guddaan eenyu galee kana jechuudha hattuu balaleeffataa so egaa waa'ee namticha kana hangana jee waa'ee isarra turuun hin barbaachisu ganaa waa'ee isaa irraanfachuu qabna Oromoon ganaa maal goonaa si galee sanirratti xiyyeeffachuu qaba amma karaa wanni ittiin dabru qaba jechuudha sagantaatti aantutti tatti aantu lola tiraayyaa ittisaa boodarraan godha lola tiraayii fi
waatu eegaluu deemachiin. Inni Tigree fi wanti adda baaseeti Shaabiyaa lolchiisuu barbaada jechuudha. Tigreen nama isa kanaa uumte. Nama abbootii abbaa duulaa kana hunda uumte jechuudha. Waan isaa yaadan sirri beekti. Tigreen hin shawwadamtu. Garuu inni immoo Eeltiraan harka kaajee rakkachuu jira. Osoo raayyaan ittisaa mee dubbii raayyaa ittisaa tanaan sirri keessa gatisanii. Raayyaa ittisaa warra amma rakkoo himachuu jiru ijoollee teenya takka dheengadda viidiyoo mutiyyata saandee dabarte alada darbee irrattiin isinii dubbadheera. Osoo hin jarri raayyaa ittisaa kun rakkoo gabbeen himatanii ijoolleen tun shurraabaa hin jijjiirranne miilaa'uu kophee nama biratti kophee keessaan baafattu miilli isaanii waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaata huggita akka firraan hinnee jeetiin viidiyoo mutiyyata saandee dabartee deemaa dhaqa laala. Waan jarri amma haasa'u wal bira fida. Nuti waan gartee rakkina keessaan haasawamee dadhabamee ol baasnaa jechuudha. Tanaafi dubbiin teenya torbaan tokko torbaan lamaa ol daftee ragaan deeggaramtii jechuudha. Anduraaniin isinii himeen hoggisu dhuftii jechuudha. Sigalee. Raayyaa ittisaa kana bakka lama baasee jechuudha. Amma wanta faa Biraanuu Juulaa faa akka namatti ulaalu. Huggi hojii deemuu kana dhuga seetanii miise. Way keeysan beeytanii barzedii. Biraanuu Juulaa bar maal jaani mooyyee jimaa jaanii bar. Jaarsi jimaa kana qamaa beeyta aboo mooyyee jimaa jaanii bar maqaasa. Maqaa ayyaama si fakkaate. Huggichi irra taa'ee fildi marshaal maarroo joo kana dhuga akkanuma kabajaa qabaaf mooyyee jimaa jaanii bar. Akka namattuu isin lakka. Sigalee. Asteessanii maarree nyaattanii garaa guddiftanii miixilqishoo guddee maarree taatanii ji'ee gartee jara asii keessaa dhabaa jira. Raayyaa ittisaa kagartee Biraanuu Juulaa kanaa fi raayyaa ittisaa kan marakkoo himatu kana inni irraa quban qabu. Raayyaa mataasaa jaarratee qaba inni akka yaadni isaa akkasi. Warra koofiyaa diima kana National Guard yookaan Republican Guard Khaja'aniin kana kan inni kunuunsu jiru. Dubra Amaaraa Bibbiriidaas kana kan fiduufi. Sigalee jara kana ka qabu. Maallaqaas jara kana kan baay'atatti baasu. Jara miskiinota kaan amma gartee miskiinonni kunumaa takka keessa hin jiran. Mindaa isaanii irraa muru. Bakka galanni dhoorkata. Akka namatti isaan hin lakkaa'u. Hogganoota isaaniitii kabajaan kennu. Wallahi sirriga deema gaafadha namnichi keeysaa nama qabdan akka kiyyatti sirriga qoradha. Ammaal ta'e maaltu akkamiin raayyaan sadarkaa tanatti uffatame. Raayyaan kursii isaatii jecha dhiiga kafalu jiru akkamitti kana ta'e jennaan bari inni Republican Guardii malee raayyaa kanarraa quban qabu. Larraayyuma ittisaatu bakka lamatti dafuudhe qaallichi. Bakka lamatti dafuudhe inni National Guardii kanaa seefisa godhase. Garuu hadallaya ta'e National Guardii magaalaa keessa gartee qoma kana gootee yaatu san gartee midhalaa dura yaatu tan. Kanumaa gartee gaachina ta'ee fi irraa eegu jiru warra gartee amma rakkoo himatu kanaa jechuudha. Namichi dheengadda Jeneraal Raggaasaa Kabbadaa kun barsiisaa yuunivarsiitii raayyaa ittisa biyyaati beekadhu. Barsiisaa yuunivarsiitiiti. He is well educated person. Nama barumsa irraa dhumaa qabu. Nama barumsa gayaa qabu. Nama dandeettii gayaa qabu. Waraanaan barumsa ammayyaatii waa hundaan nama dandeettii gayaa qabu. Haasoo isaatu akka inni itti gartee haasoo san artikulee godhee gartee waliif fidee waan durirraa kaasee akki inni itti haasoo san haasa'eewu akki inni itti waliif fidee haasawuma san haasa'eewu ajaa'ibaan sijjeessaa jechuudha. Saniifuu raayyaa ittisaa kana inni irraa quban qabu kan inni jala deemee tajaajilu jiru kan inni baay'ata baasuuf jiru kan inni irratti investi godhu jiru kan inni irra lafa'u jiru National Guard warra koofiyaa diimasanii jechuudha yookaan Republican Guard kan janiinsa. Sigalee saniifuu
saniifu raayyaa ittisaa ijoolleen rakkachaa jirti, ijoolleen cinqamaa jirti akka